Akkam jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kun oduu guyyaa har'aati. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa gaaffii hoogganaa olaanaa dhaabichaa jijjiiruun miseensonni ABO muraasni dhiyeeffatan kufaa taasise. Itti aanaa ABO kan ture Jaal Araarsoo Biqilaa fi namoonni biroo murtaa'an kan koree jiddu galeessaa ABO turan hagayya darbe bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hoogganaa dhaabichaa jijjiirreerra jechuun boordii filannoo kan beeksanii turan yommuu ta'u, gama biraatiin immoo hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Daawud Ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 2013 walgahii mana marii addichaa irratti obbo Araarsoo Biqilaa dabalatee miseensota muraasaa yeroof hojii koree jiddu galeessummaa irraa ugguruun dhaabichi murtee dabarsuu isaa boordicha beeksanii akka turan ni yaadatama. Dhimma kana gadi fageenyaan qorachuuf ogeeyyii yookaan koree gama lamaaniyyuu hundeessuun barbaachisaadha jechuun yaada boordiin filannoo kaasan obbo Araarsoo Biqilaa faanti gama isaaniitiin ogeessa yookaan jaarsa ramadatanis obbo Daawud Ibsaa faanti rakkoo dhaaba keessatti uumameef dhaabichumatu heeraa fi dambii isaatiin keessoo isaatti fixachuu qaba malee qaama biraa kamiyyuu hin ilaallatu jechuun didanii turan. Dhuma irrattis xalayaa iyyannoo obbo Araarsoo Biqilaa faanti irra deddeebi'uun dhiyeeffatanii fi xalayaa obbo Daawud Ibsaa faanti gama hoogganaa jiddu galeessaa dhaabichaa irraa dhiyeeffatan bu'uureeffachuun obbo Daawud Ibsaa hoogganaa olaanaa ABO ta'uu isaanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa amanee fudhachuu isaa beeksise. Xalayaa iyyannoo obbo Araarsoo Biqilaa faanti dhiyeeffatan kufaa taasisuuf sababa ta'an jechuun boordichi kan dhiyeesse tokkoffaa xalayaan iyyannoo obbo Araarsoo Biqilaa faanti boordichatti dhiyeessanii turan adeemsa guutamuu qabu guutuu dhabuu isaan fudhatama dhabeera. Kanumaan wal qabatee hayyuduree ABO hojiirraa ittisuuf yaa'ii taa'ame irratti miseensota koree hojii raawwachiiftuu addichaa 8 keessaa 5 argamanii kan turan ta'us miseensota 5 kana keessaa namni tokko sababa lammummaatiin kan wal qabate miseensa koree hojii raawwachiiftummaa isaanii irratti gaafiin kan itti ka'ee ture ta'uun eerameera. Lammaffaa mallattoo dura taa'ummaatiin murtee kora sabaati jechuun tiyaanaa dura taa'aa paartichaa fi miseensota gumichaa kanneen birootiin boordichaaf iyyannoon dhiyaatee ture. Korri sabaa taa'ame sun murtoo akkamii akka murteesse, namoonni hagam kora san irratti akka argaman, sagalee hagamiitiin akka murtaa'e kan ibsamee fi ulaagaalee guutamuu qaban kanneen biroo waan guutee hin dhiyaatiniif fudhatama kan hin qabne ta'uu boordichi ibseera. Kanumaan wal qabatee qaamoleen lamaan yaa'ii waliigalaa taa'uun rakkoo isaan jidduu jiru furachuu akka qaban murteen darbuunis beekameera. Hooggantoonni olaanoon adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF bakka isaan jiran argee nama eeruu kenneef birrii miliyoona 10 akka kennu raayyaan ittisa biyyaa beeksisa baase. Badhaasni qarshii miliyoona 10 kun nama hooggantoota TPLF argee eeruu kenneef kan kennamu ta'uu qondaalli olaanaan raayyaa ittisaa tokko miidiyaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'e ETV'tti himaniiru. Haaluma kanaan nama bakka hooggantoonni TPLF jiran argee qaaman yookaan bilbilaan nutti himeef qarshii kana ni kenninaaf jechuun Leetanaal Jeneraal Asraat Deeneroo dubbataniiru. Gama biraatiin yeroo gabaabduu keessatti hooggantoonni TPLF to'annoo jala oolfamuu qabu jechuun muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimad tooftaa kana fayyadamaa jiraatus hooggantoonni TPLF gariin Sudaan galanii gariin immoo bakka isaan jiran hin beekamu jechuun odeeffannoon adda addaa bahaa jira.
Rakkoon godina Matakkal hanga ammaatti furmaata waaraa dhabee kan jiru ta'uu jiraattonni beeksisan. Godina Matakkal keessatti waggaa tokkoof lammiilee nagaa irratti haleellaan taasifamaa kan turee fi ammas cimee kan itti fufaa jiru ta'uun beekameera. Baatii darbe keessa geejjiba uummataa godina Matakkal aanaa bulan irraa ka'ee gara Chaagniitti imalaa ture irratti haleellaa raawwatameen namoonni 50 ta'an kan ajjeefaman ta'uun ni yaadatama. Balaa sana irraa ayyaantummaa isaatiin kan baraarame dargaggoon jiraataa aanaa bulan tokko haala yeroo sana ture himuu isaa BBCtu gabaase. Haleellaa kana kan raawwachaa jiru ABO Shanee fi dhaaba adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF dha jechuun mootummaan hafarsus jiraattonni naannoo sanaa kan kana raawwachaa jiru ABO Shanee osoo hin taane qaama mootummaa kanneen akka poolisootaa qaamolee maqaa eegumsaatiin hidhatanii jiranii fi waraana mootummaa naannoo sana jiru ta'uu jiraattonni naannichaa dubbataniiru. Ajjeechaa dhiyeenya kana godina Matakkal ganda Anzabaa jedhamu keessatti nama 5 ajjeesuun hirmaannaa godhee to'annoo jala kan oole tokko itti aanaa bulchiisa ganda sanaa ta'uun gochichi qaamolee nageenyaa mootummaatiin qindaa'ee maqaa ABO Shanee jedhamuun mootummaan uummata doorsaa akka jiru jiraattonni dubbataniiru. Kan nu ajjeesaa, nu godaansisaa fi nu buqqisaa jiru qaama mootummaan komaandi poostii jedhee hidhachiise malee garee fincila wayituu hin jiru jechuun jiraattonni godina Matakkal dubbataniiru. Humni komaandi poostiin yeroo darbe achuma Matakkal naannoo Gumlaak jedhamuun beekamutti bosona keessaa yaa'uun shiftaa fakkaatee imaltoota irratti saamicha kan raawwate ta'us ragaaleen naannoo sanaa bahan mirkaneessaniiru. Walumaa galatti haleellaa uummata Oromoo Matakkal irratti raawwatamaa jiru duuba harki mootummaa akka jiru kan ibsu hooggantoonni fi caasaan mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi humni tikaa mootummaa 350 ta'an haleellaa kana keessaa akka harka qaban ifatti bahanii beekamuu isaanii gabaafameera. Rakkoo kanaanis godina Matakkal keessatti namoonni 22,000 qe'ee isaaniirraa kan buqqaan yommuu ta'u namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an ajjeefamaniiru. Aanaalee 7 kan caaseffamte godina Matakkal keessa Oromoo dabalatee ajjeechaa sabootaa fi ummatoota biroo irratti raawwatamaa jiru rakkoon isaa daangaa godinichi naannoo Amaaraa waliin qabu irraa maddes jedhameera. Mootummaan immoo qaama isa waliin ta'ee ummata irratti badii raawwachaa jiru dhoksee qaama biraa irratti dibuun sirrii miti, rakkoo jiru qoratee nageenya keenyaaf wabii argachuu qabna jechuun jiraattonni komataniiru. Yeroo hidhamtoonni qabsaa'otaa fi ilmaan Oromoo kanneen yakka tokko malee to'atamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran halkan baafamanii ajjeefamu reeffi isaanii bosonatti darbamaa jiru kanatti uummata Oromoo guutuu irraa kan eeggamu hooggantoota siyaasaa isaa hidhaarraa eegsisuu fi mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuf qabsoo diddaa jalqabe irratti fuulleffachuu qaba jechuun qeerroowwan Oromoo Finfinnee fi Oromiyaa kutaawwan garaagaraa jiran GBS'tti himan. Osoo barattoonni Oromoo godina hanga gandaatti mana hidhaa keessa jiranii fi hayyoonni Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi Mikaa'el Booran faan mana hidhaatti gidiraa argaa jiranii akka homaa wanti tokko hin uumaminiitti isaan dagannee jireenya keenyatti xiyyeeffachuun nurraa hin eegamu, hooggantoota keenya yaadannee dhiibbaa goonee mana hidhaatti baasuu qabna jechuun qeerroowwan Oromoo qabsaa'ota mana hidhaatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uuf ejjennoo qaban ibsaniiru. Gama biraatiin wayita nageenyi siyaasaa haalan boora'ee jiruu fi dhibbeen waraanaa guyyaa guyyaan kaabarraa dhahamaa jiru kanatti barattoonni Oromoo gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraa deemuun gonkumaa waan yaadamu miti jechuun maatiin barattoota Oromoo sodaa qaban ibsaniiru. Osoo haati Oromoo akka haadhaatti, abbaan Oromoo akka abbaatti kabajaa hin argatin Itoophiyaa keessatti nageenyi hin jiraatu. Kanaaf immoo uummanni Oromoo qabsootti cichuu qaba jechuun qeerroowwan Oromiyaa dhaamaniiru. Bara darbe naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Wallayaatti barataa Oromoo gamoo sadaffaarraa darbatamee ajjeefame yaadachuun barbaachisaadha kan jedhan qeerroowwan nuti bilbilaan odeeffanne kuni duuti du'a erga taatee falmannee haqa keenya irratti biyya keenya irratti du'uu qabna malee biyya namaa keessatti du'uun qabnu jechuun ejjennoon barattootaas ta'e maatii kanuma ta'uu qaba jedhanii dhaamaniiru. Gama biraatiin qeerroowwan Arsii aanaa Suudee dhimma barattoota Oromoo gara yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi Tigraay erguu cimsanii balaaleffataniiru. Barataa
Oromoo tokko haala ulfaataa kana keessatti gara yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti imalchiisuun gaaga'ama lubbuu waan dhaqqabsiisuuf mootummaan barattoota Oromoo sadarkaa olaanoo kaampaasiiwwan Oromiyaa keessatti argaman keessatti haala mijeessuufii qaba jechuun dhaamaniiru. Dhimma mootummaan hooggantoota paartilee siyaasa mormitootaa hidhee filannoof of qopheessaa jiru irrattis qeeqa qaban kaasaniiru. Qeerroowwan kuni bifa amma adeemamaa jiruun filannoonni geggeeffama taanaan garee dorgomaa malee dirree irratti kubbaa taphachuuf mootummaan kophaasaa qophaa'ee jira jedhan. Oduu gama biraatiin magaalaa Darrabaatti hidhaan akka malee hammaatee akka jiru beekameera. Magaalaa Darrabaatti qeerroowwan duraan hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran malee kanneen biroo afur maqaan isaanii Abdusalaam Haaji Bakareem, Eliyaas Rubeem, Awwal Siraajoo fi Damshuu Haajii jedhaman tibbana dabalataan hidhamuu isaanii jiraataan magaalaa Darrabaa tokko nuuf mirkaneessee jira. Hayyootaa fi hooggantoota Oromoo hunda hidhaatti guuranii filannoo geggeessuu osoo hin taane waa'ee filannoo iyyuu haasa'uun tuffii sirnichi kun uummata Oromoo bal'aaf qabu agarsiisa jechuun qeerroowwan baaleetis yaada isaanii ibsatan. Hanga ammaatti hidhaa reebichaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne uummanni Oromoo eenyummaa ofiitti boonee jiraachuu bakka hin dandeenyetti filannoo sobaatiin hawaasa bal'aa gowwoomsuun waan hin yaadamne jechuun qeerroowwan magaalaa Gindiir irraa dubbifne tokko tokko bilbilaan nutti himaniiru. Maddi kun itti dabaluunis waggaa darbee barattoota Oromoo Oromummaa isaaniitiif qofa badii tokkoon malee yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti akka sareetti ajjeefamuu isaanii yaadachuun bara kanas barattoota Oromoo gonkuma gamasitti imalchiisuun hin barbaachisu. Barattoonni Oromoos gara naannoo Amaaraatti deemanii barachuuf yaaduu hin qaban jechuun irra deddeebi'uun dhaameera. Ajjechaan uummata Oromoo irratti poolisii humna addaa Oromiyaatiin raawwachaa jiru hammaachuu jiraattonni Oromiyaa lixaa himan. Muddee 14 bara 2020 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Umuruu ganda warra Beeraa jedhamu keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa manguddoo maqaan isaanii Waaqshumee Bayyanaa jedhamu rasaasaan ajjeesuu jiraataan gandichaa nageenya isaatiif maqaa ofii ibsuu hin barbaanne tokko bilbilaan nutti himan. Muddee 14 maasaa isaanii irraa daboodhaan hojii hojjetachaa kan turan obbo Waaqshumeen saalaa qanaa daboo gargaarsa isaaniif dhufaniif soorata fiduuf gara qe'eetti galaa osoo jiranii poolisii humna addaa Oromiyaatiin rasaasan itti dhukaafameen lubbuun isaanii darbuu jiraataan naannichaa yeroo gochi kun raawwatamu ijaan argan tokko nuuf mirkaneessan. Obbo Waaqshumeen qonnaan bulaa jabaa fi dhaaba siyaasaa kamiyyuu irraa bilisa ta'edha kan jedhu maddi keenya kun ergasii maatiin nama kanaa qaama bulchiisaa gaafachuuf yoo yaalan du'a waan guddaa gootanii nun gaafatina tasa ajjeefame jechuun deebii hamilee maatii cabsuu bulchiisa aanarraa argachuu maddi keenya kun itti dabaluun mirkaneesseera. Oduu biraatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calleyaa Eekkaatti nama maqaan isaa Solomoon Birruu jedhamu erga torban tokko fidanii boodam tibba kana baasanii ajjeesanii bakka guutee jedhamutti gatanii deemuu maddeen keenya gabaasan. Ajjeechaan kun kan raawwatame yoota muraasa dura halkan keessaa sa'aatii 7tti hidhamaa kana baasanii fuudhanii deemanii akka ta'e gabaasaan nu dhaqqabe kun mirkaneesseera. Kana hordofuun hawaasni waan sochii taasiseef waraanni mootummaa afaan qawweetiin uummata goolaa jiraachuun ifoomeera. Sababuma kanaan yeroo ammaa uummata naannoo magaalaa Calleyaa Eekkaa fi naannawa ishii kaadiroonni mootummaa humnaan walgahii teessisaa jiraachuunis beekameera. Sababa naannichatti neetworkii balleessaniif jecha haala aanaan Gullisoo keessa jirtu odeeffannoo gahaa argachuun ulfaataa akka ta'es maddi keenya kun dubbateera. Sochii hooggantoota hawwii sirna durii qaban mirga sabootaa ukkaamsuuf godhamaa jiruun waliin jireenyaa fi wal danda'uu sabaa fi sablammii biyya tanaaf yaaddoo guddaa ta'ee jira jechuun mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibse. Bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz muddee 16 2020 ibsa baaseen dhimma naannoo federaalaa ofiin of bulchuu tokko keessa seenuun na weerara jedhanii dhaadachuun heera biyyattii diiguudha jechuun balaaleffateera. Jijjiirama aangoo waggaa 2 dura Itoophiyaa keessatti mul'ate faana dha'uun hafuurri fi ekeraan sirna nafxanyaa durii deebi'ee lubbuu
horachaa jiraachuun ibsi kun akeekeera. Sirni cunqursaa moofaan kun bakka itti awwaalamee ture awwaala cabsee ka'aa jira kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz kun dhaadannoo fi sochii gareen bulchoota mootummaa naannoo Amaaraa kanneen federaalaa fi gulantaa kan biraarra jiran ajaja waraanaa fi hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti daangaa ce'uun raawwachiisaa jiran jechuun ibsichi balaaleffateera. Akka ibsa kanaatti poolisiin humna addaa Amaaraa daangaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti ce'uudhaan jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz hidhuu fi ajjeesaa jiraachuunis beekameera. Hoogganaan poolisii humna addaa naannoo Amaaraa fi qondaaltonni naannichaa biroon Tigraay irraa deebinu Oromiyaa fi Beenishaangul weeraruu qabna, jilbiiffachiisuu qabna jechuun jidduu kana miidiyaalee isaanii biyya keessaa fi alaa irratti bahuun dhaadachaa turuun ni yaadatama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaataa turtii gaarii.